Ilma koo sin jaaladha. Ilma koo sin jaaladha. Walaloo gabaabaa tokkoon qaba. Jaalala jetti mata duree walalatti. Jaalala keef jecha namarraa addaan ba'e waadaa kee kabajuu waan hundaa danda'e siin argachuuf jecha dachaaf gaara ba'een hiriyyaan jibbameen qofa galtuu ta'e garaan koos si malee hin dideem kan biraa si'in kan naaf caalu tasa'eessa jira ibsituu daandii koof karoorsituu borii siin ala jiraachuun hin mijatu barii kutaalee qaama koo hundumaa dhuunfatte walakkaa onnee koos teessuma godhatte jireenya koo mara simatu weerare kan biraa osoo hin barin ani siinan bare yoo na waa'ee kee yaadu hojiin harkaa bada situ na qabsiiseem naan jaalala adda isa kan koo dhiiseensa kan keetii yaada himachuu hin danda'u garaa koottan aada ati soonii beekta akkan si jaaladhu si malee koo jedhe akkan si faarfadhu waa'ee keetiif jecha arrabsoo namootaaf ceephuu akkan baadhu mul'ata koo boriitiif akkan si abdadhu an si jaallachuun koo jaalala dhugaatii kanas nama miti lafti dhugaa baati siin argachuuf jecha keessi koon dharraati kanaaf siin filatteem nama hunda keessaati meenatti mi maaloo kana ni balleesse naafir yaada keessa kuustee keesse kana badiin kan kee jedhiitii dubbadhu dhoksaa tokko malee yaada kee ibsadhu anis sitti meera iccitii garaa koo maal akka fakkaatu kaayyoof mul'atni koo garaa koo qulqulluu akkan si jaalladhu gaddas ta'e gammachuu siif akkan hirmaadhu osoo kana beektuu maaliif na shakkita jaalalan siif qabus mamiin booressita abdiin sirraa qabus maaf dukkaneessita kuni gaarii miti waaqni si gaafata sin jaaladha jettee waadaa anaaf seente siin du'a naan jechuun kakaanaaf kakatte yeroo homtuun jirre ana waliin taate har'a siif mijannaan dugda natti gatte atanaan na jibbuun hanoomaan dhibu dhaba koof jibbamuudha kan na ajaa'ibu gita kee akkan taane ayyooma wal'aale eenyummaa keessa koo sammuu koorra caale ergaa filannoo kee hanoomaa siin godhu waaqni kan gammachuuf milkii siifaa godhu anis kan carraa koorra barkaa eeggadha waanuma inni godhuun obsi adda baafadha yoo jaalalaas malee anis hin sossobu na jibbita jedhes waliif gadi labu waaqni kan naaf kan carraa koon dhabu waaqayyotu beeka tarii nama gaabbu anis kanaan booda si'iin hin goyyoomu kaayyoo koos dagadhe kan kee faanan deemu an murteeffadheeraan mul'ata koo borii naan irraa tessitu akka isa durii Otto yaa soora jaalala Otto yaa soora jaalala gammachiisi onnee tawaa maraa Otto yaa soora jaalala Otto yaa soora jaalala gammachiisi onnee tawaa maraa Nageenyi keenya bakka isin jirtanitti kallattii maraanuu sinaa qaqqabdu akkam jirtu dhaggeeffattoota qophii dambalii jaalalaa. Qophii dambalii jaalalaa har'aa walaloodhaan jalqabneerra. Isin immoo hanga xumura qophii keenyaatti nu dhaggeeffachaa yaada keessan karaa toora bilbilaaf ergaa gabaabaa akka nu biraan geessan isinaaf affeerra. Ittaansuudhaan immoo mudannoo dhaggeeffattoota keenyaa isaan biraan keenya. Ayyee mudannoonni dhaggeeffattoota kanaa maal fakkaata waliin hordofnu mee hiika jaalalaatii fi mudannoo jaalalaa of keessaa qabaatii hordofa. Maqaan kiyya barataa Abdii Usmaan Umarii kan dhufe Yuunivarsiitii Maddoolaabuuti muummee gaazexeessummaa irraa dhufe waggaa sadaffaa jechuudha. Ani mudannoo jaalalaatiin qaba. Mudannoon kun gaafa tokko gabara 2001 toora sanii kutaa kurnaffaan baradha. Maali inni na mudate shamara takka qaba wajjin wal jaalanne isiin yeroo san kutaa 8ffaa baratti. Ani kutaa kurnaffaan baradha. Yeroo kana haati ishii akka naafisiin wajjin qoonnu nu fayyamte yeroo kana isiin ammoo garuu ana bira dhuftee qochuudhaan ni sodaatti
anaatu bira deebi'ee isii biratti deebi'ee jechuudha. Akka naannoo keenyaatti amma wal bira kun waan sodaachisu hin qabu bira deeyna. Yeroo kana gaafa takka osuma jechuun yeroo hunda qonnu isiin akka tasaa niin sodaadhaa yeroo sanii isiin ammoo jaalaltii qabdee yeroo kana isiin anatti dhiyaachuu barbaadde dhugaa kana ani sodaadheen wanni jechaa ture. Asoo jaallatteessa? Jaalladheera garuu yeroo san isiin garuu ana dura isiitu waan akkasii keessa galuu barbaade ani niin sodaadhe. Maaliif tokko iddoo isiin jirtutti bira dhaqa waan ta'eef niin sodaadhe. Kana gaafa tokko roobni yeroo roobaa jiru amma haatiisi akka tasaa karaa magaalaa deemte namni hin jiru qe'ee keessa jechuudha. Anumaaf isii qofa qochaa jira. Yeroo kana roobni akka malee roobaa ture. Nutti qorrinaan nuti osuma teenyuu jechuun ammaan tana waan biraa jechuudha. Teenyee osuma wal bira teenyee qonnu taphachuu jalqabne. Yeroo taphachuu jalqabnu amma wal dhungachuu jalqabne. Yeroo kana jechuun haati daanuu dhuftee mana jirti magaalaa dhufuu isiidhaan nuti quban qabnu. Yeroo kana roobnaan ni qorraa haati ammoo yeroo hundaa'u gisee deemtee dhufte maal nu gooti girgiraa nu qabsiifti kasala jechuudha. Nu qabsiifti isiin hogguu qabsiifte fiddee nu keessi waan akka sandal fa'aa nutti gooti shaayii fa'aa nu danfifti haati isii jechuudha. Yeroo kana isiin gisee dhuftu akka nuti qochaa jirru quba qabdi akkuma yeroo kaanii ta'ettee isiin girgiraa qabsiiftee fiddee waan roobaa jiruuf ni qorrattee girgiraa qabsiiftee gisee nu fiddu. Nuti isiin agarree wal bira siinee wal dhunkochaa jirra. Isiin dhuftee garuu nu agarte ulaan banaa nu agarraa girgiraa fiddee teessuuta lafa keessee. Isin arganiiru garuu? Isiin nu agarteera. Nuti garuu isiin agarre. Achumaan amma yeroo niif jechuun nuti amma giseen garagalu nam tokko illee argine garuu ammoo foolii sandaliitiin argee maaltu sandal qabsiise jee giseen garagalu girgiraan nu duuba jirti hin agarre nuti girgiraan ñu fidennee gisee barbaannu amma daanuu haati dhuftee mana jirti. Achi haati waamtee yeroo waamtu akka isiin fiddee qabsiiftee keessee deemtee agarree bakka erga isiin kaanee amma hoggaanii fi nu agartee jirti inni sodaannee xiqqoo turteetiin amma shaayii danfiftee nu fiddee ammaan ta'an yeroo fiddu bakka nuti jaalala sodaannee jechuun qaanfannee jaalala sodaannee isiin garuu akka nuti hin sodaanneef garuu waan biraa hojjechaa hin jirru taphachaa jirra garuu isiin nuti nu arginu malee isiin nu agartee hin jirtu isiin garuu sunuuf jettee xiyyeeffannaa nutti kannite hin qabdu. Taphachaa hin jirru isiin erganii akka nuti isii sodaannee jirru agartee nu bira teessee nu wajjin haasoftee taphattee akka nuti jajjabaanu nu gootee nu biraa deemte. San booda maaltu sitti dhaga'amee muciyyoo sana wajjiniin maalirra geessanii jirtu? Ergasuma isii wajjinillee waggaa saniif akkasumatti bakka waliin xumurre ergaanilleen kutaa 11ffaa dabaree booda isiilleen kutaa 9ffaa dabarte anilleen itti fufee yeroo jechuun ammaafillee addaan baanee jirra nama biraatti waliin hin jiranillee. Isheenoo? Ishiillee nama biraatti waliin jiraachuu fi garuu waan itti irra jirtu illee hedduu information qabu. Ergaan barumsaaf anillee deeme sabummoo barumsaaf ani bakka itti biyyaa deemeef jecheeti hedduu shakkii guddiftee maal bakka maamilummaa waddummeessitee jechuun dhage. Kanumarraa ka'een anillee xiyyeeffannaatti kanneen isii hedduu yaada gara isiidhaa irraa dhaabee ergana bakka nama biraatti waliin jiraachuu jalqabe anillee nama biraatti waliin jiraachaa jira. Isiillee garuu waan isiin keessa jirtu hin beeknaan gammaadha. Amma dagatteerta ishee moo akkam? Dagadheera garuu. Maali taammaa tanaan na dagachiisaan ta'e. Adeemsa keessa deemnee ammas yuunivarsiitiitti mudannoon jaalala wal qabate kun natti dhufe mucaa tokko wajji walitti dhufne. Mucaa kana wajji wal jaallannee ani jaallachuu koon dura ishee teessisee waan baay'eetti meera. Maaliif akkan jaalladhee kaayyoon koo maal akka ture waan hunda kaasee itti hime akkaataan itti jaalladhus amala koo hundas tokko tokkoon itti himeen ture. Isheenis tole naan jettee na jaallatte wal jaallanne. An akkuma itti hime sanatti jaalaluma dhugaadhaaf amanamaan qabaa fi nan jaalladhaa yeroo yerootti waamee jinna naasa'a nan gorsaa mul'ata gara fuulduratti qabnu tokko tokko nan irraa fi garuu isheen ana malee nama kan biraa jaallattee jirti. Hiriyoonni koos yeroo baay'ee natti immoo mucaa kanaan jaallatanii amalli ishee akkas gaafa naan jedhan garaa jaalalaati waan ta'eef tole naan jedhu keessi koo baay'een ishee jaalladha. Isheen gaafa inni ture dura akka qabduuf hin qabne? Duraan natti himne ani waama tokko iyyuu hin qabu baay'een si jaalladha naan jetti. Akka kanatti utuu hiriyoonni kun itti himanii irra darbeen ishee jaalladhan ture. Gaafa kana yeroo dhufanii hiriyoonni koo tokko tokko natti himanii ani namanu sammuun koo naan fudhatu. Gaafan gaafadhu immoo nan amantu isheen tasuma. Ani immoo gaafan jalqaba kaaseef iyyuu iftoominaan waan jiru hunda natti himi nama jaallatteerta nama jaalladhan jira natti himi jedhan kaasaaf hin ture. Isheen garuu nan amantu tasuma. Gaaf tokko keessaa gaaf tokko hiriyyaa masheetu jechuudha. Hiriyyaa masheen wajjin deemtutu kottumee naan jettee na waamti. Maaliin jedhe
Innaan waan tokko natti kaasuuf baay'ee hin sodaatte yaadichi naa dhufe maanni akkasii jedhee gaafan gaafadhu isheen nama jaallattee jirti bakkeerra nama jaallattee jirti siin immoo akkasii ati immoo barumsa keerraa akka itti miidhamtuun barbaadu garaa kootuun jaallanne waan ta'eef natti himte gaafa waamee gaafadhu isheen tasumayyuu na namanne duraan immoo maal naan jetti mana firaan deema fira qaba waan ta'eef mana firaan deema naan jetti. Isheen isa bira deemte hosan. Akka kanatti gaaf tokko waamee man gaafadhe isheedhuma. Maaliif namantu maaliif natti nimtooti gaaf duraan siyaasa waan ta'eef maaf namanne jedhee gaafan gaafadhu hin hollatte baay'ee hollatte natti himuu hin dandeenye sodaatte. Ani suutuma jedheen gaafadhee rakkoon qabu kun yoo natti ittiin qabamu waan tokko miti naaf jaallee haaraa miti jedhee gaafan itti himu isheenuu natti himte gaafa sanaa kaasee waa ishee keessa kooti jaala ishee qabu balleesse ofii kooti barumsa koo barachuu jalqabe jechuudha. Mee kanarraa maal barattaa akkamitti ishee yaadattamu? Ani ishee akkan itti yaadadhu isheen jaalalaaf dhaabbannaa kan hin qabne ta'uu isheen beeka. Maaliif ani barataa akka isheetiidha. Barataa sadarkaa ishee irra jirudha waan ta'eef tu dhugaa tokko natti himte jalqabuma isaayyuu amma kana walitti hin dhufne turre. Anis sammuun koo akkanatti hin miidhamu ture. Garuu gama jaalalaatiin na guyyoomsite amma kana natti dhiyaachuun ishee baay'ee akka dhuunfaatti na gaddisiisa. Garuu ani ishee akkasumatti tootaalii kan hin beeku waa'ee ishee garuu gama jaalalaatiin isheen ofitti amanummaa kan hin qabnee fi dhaabbannaa kan hin qabne ta'uu isheen irraa hubadha. Maaltu mala baranaa nagatte deemte jaraanaa kiyya dubbittiin tolu rabbumti malanaa malu. Maaltu mala baranaa nagatte deemte jaraanaa kiyya dubbittiin tolu rabbumti malanaa malu. Baay'eenatti boonte anarkaa dhabnaani kan dhabeen argatu eenyutu katabee milmoo walagaarraa kan argaate dhabe jaalatti dhugaani qarshiin hin bitamu sitti fakkaatini bal'ifadhu sammuu. Egaa namni jiruuf jireenya isaa keessatti waan baay'eetu isa mudataa jaalala waliin immoo wal qabatee keessattuu barattoonni mudannoo addaadhaa kan isaan qabanii mudannoon barattoota kunniin immoo barattoota warra kaaniif barumsa ta'uu ni danda'a akkuma jedhamu gaa gamni namarraa baraa gowwaan immoo ofirraa akkuma jedhamu waan yaraa nama tokko mudateerraa akka wanti sun hin dabalamne jireenya keerratti akka hin dhufne of eeggachuun barbaachisaadha jechuudha. Mudannoo namoota kunniin irraa waa akka bartan abdii guddaa qabna. Ayyee egaa isinis waan isin mudate waan yaada keessan irraa qabdan nu biraan ga'uu dandeessu isiniin jennaa. Ayyee qophichi egaa ammas akkuma itti fufetti jira xaliyoota keessan karaa garaagaraatiin isin nu biraan geessanis qindeeffannee jirramee amma immoo gara sanatti yoo dabarsinee akkam. Ayyee egaa xaliyoota keessan kanarraaf dabaree argatan walitti qindeeffanneetu jira. Dhaggeeffadhaa ammas turtiin keessan waliin akka ta'u isin affeerra. Magartuu maalirraa akkan jalqabuu fi maaliin akkan xumuruun beeku kan kee jalqabni isaas xumurri isaas hin bareedu waan ta'eef nagaa keetii ani fayyaa kiyya jaalala keetirraayis qulqullaa'een jira. Kanaaf immoo rabbiin an galateeffadha. Akkuma ganama onneesi jaallatu naaf kenne amma immoo onneesitti jabaattu argadheen jira. Garuu jaalalaan wajjin turrus amma carraan gargar nu baase wiixata guyyaa 26 ji'a 2 bara 2005 jaalala na jalqabsiifte oollee bullee osoo nomaan beekin dilbata gaafa guyyaa 17 ji'a 10 bara 2005 xalayaattiin gargar baanu naaf barreessite kan jalqabes kan diigussuma ta'e ati jaalala naaf qabdu naaf ibsuuf waan hin goone hin qabdu waan naan hin jennes hin qabdu. Yoon yaadatta ta'e gaafa halkan mana keessan osoo jirru ufuma keetii na kaaftee waadaa naaf galte kana hundaa dhiiftee
nama tufee arraabe taate ansiin gargar ba'uun natti hin ulfaanne osoon hin beekiin kan dhugaa natti fakkaatee si wajjin turuu kootu natti ulfaate dhugaa natti fakkeessuu keetu na gaddisiise magartuu gaafan karaa irratti eegee si gaafadhe sana akka nama jaalalaan wajjin ture osoo hin taane akka nama takkaa waliin arginitti natti haasa'aa turte ani mimmaan koo dhangalaasaan si biraa deeme si dhabuun koo nan bochifne namoonni yaadaan si caalanis miidhaganis ni jiru kana nu lamaanuu ni amanna atoomaan qabdu kana yoon siin jedhu jaalala dhugaa akka hin qabnee fi hiyyummaa yaada akka qabdu sitti himuun barbaada anis kanaaf ani mimmaan koo dhangalaase atis guyyaa rabbii taa'ee eeggadhu anaan adda ba'uun kee sababa ati himte otoo hin taane kan biraa akka ta'een nan beeka ati yeroo baay'ee waa sofnu ijoolleen dhiiraa irra caalaan kabajaa dubrummaa namarraa barbaadu atoo akkami jettee yeroo hunda irra deddeebitee na gaafatta ani sitti namanu jaalala keenya duwwaatti namanaa yoon siin jedhu ati immoo na namantu anis irra deddeebi'een si madaalaa ture jecha keetirraayis akkasumaan mirkaneeffadheen jira ati waan hundaa kan raawwatte osoo waa'ee jaalalaa hin beekiin akka ta'e nan beeka kana barbaadaan turre mirkaneeffannaa qofaafana deemaa ture irra ga'ees jira garuu homaa miti osoo kun fedhii koo ta'e waan hundaa qaata raawwanne ture atis kanatti amantaa garuu ani umrii kanatti homaa raawwachuun barbaadu kanaafan callisaa ture ani garuu icciitii jiru natti himta jedheen si eeggachaa ture malee naan gargar baata jedhee yaadeen beeku shaggaa boontuun talaa daldaltuu jaalala gurgurtee bu'aan buufte jalaa argatamoo dhabaa jedhe wallisaan an duraan akka lubbuu koottan si jaalladha ammas akkasumattan si jibbe namni akka sabbataatti ofitti maratan bofa ta'ee nama hidda jedhama miti atis kanaan tokkuma magartuu guyyaan ejjedhee si haasofsiise sana ani jaalala keetiin hubame akkaman godharee siin jennaan gubadhu naan jette an osoon beekiin si jaallachuu kootu na guba oromoon duruu mammaake foonarree ol fuudhan lafatti gamaa jedha osoon kana beekee anis dura siin jaalladhu ture osoon hin beekiin si jaallachuun koo anaan na gubee mar'immaan koo jedha wallisaan osoon hin beekin si jaallachuun koo anaan na gubee mar'immaan koo na gubee anaan na gubee mar'immaan koo namni akka keetii kun akka jiru waan beekuufi yeroo jaalalaan wajjin turretti ati na miidhuuf akkasumas fedhii kee qofa guuttachuuf jechoonni itti fayyadamaa turte atumti nan gatiin kiyya rakkoon qabu naan jetta adaraa kee nan jijjiireen siin jennaan ati takkaa jaalladheen beeku kanaan illee nan amantuu naan jetta ani waan biraa siin hin jedhu rabbi osoo sirraan hir'isiin sittin dabaliin kan hojjaa keessiifaa kennu gaaf tokko karra keessan duratti an keessi koo na tasgabbaa'uu didee na tasgabbeessi siin jennaan ani yommuu keetuma nan shakkiin ati riyaa koo osoo hin taane jaalallee kootan si godhadhaa naan jetta jechoota waliin fayyadamaa turree fi haala wajjin dabarsine kan afaan atumtitti guuti kun hunduu jecha afaan keetii ba'ani yoo siif danda'ame deebisii liqimsi jecha abbaa keetii irratti hirkattee jiraatta an jecha isaa maaf eegda siin jechuu koo miti garuu kan ofii keetii murteessuu dandeessu abbaa keetiin eegda ofitti amanamummaa dhabde kan jaallattes kan dhabaa turteef kanaafi awwarri kee akka qabu nan beeka garuu atoomaan qabdu qabeenya isaaniitti amantee akka gaara addunyaa kanaatti of ilaalta isaanis ta'e atis nama qabeenya qabu harka akka taatu barbaadda kun immoo jaallatamoo osoo hin taane gurguramoo akka ta'e beeki jaalala kee irratti xuriin ooliin siin jennaan na didde anumaan namni rabbi wajjin nan hojjedha ammas hojjechaan jira bakka namni ga'es nan ga'a kan fuuldura dhufu simachuuf qophaa'e osoo ilaaleen hin tarkaanfatiin kun naamsa kiyya duraanuu jaalala koon qabdu anatu si jaallatanaan jetta jedheetan malee si kadhachuun barbaanne baguma gara keetiin dhufe wanta ati narratti raawwatte hunduu ati na miidhuuf raawwattullee ani ilaalcha gaarii akkan namaaf qabaadhu na taasiseera kanaaf galatoomi jaalallee koo kan turte magartuu roobaatii fi godina shawaa bahaa magaalaa maqiitti kan argamtuuf jaalallee kee durii kan amma gargar baane lammiidha achuma maqiirra Ansi malee naman qabu osuma beeku garanke osuma beeku garanke osuma beeku garanke
taate badeesiin kaate qalbiin kee osuma beeku garaan kee osuma beeku garaan kee yoo biigisiin jedhan feeyda murannoon qabdu keessi kee osuma beeku garaan kee osuma beeku garaan kee maalirraa argatu laata mana kee diige warri kee osuma beeku garaan kee osuma beeku garaan kee utubaan dooke mana kee kabaan hin tolle ni miisa osuma beeku garaan kee osuma beeku garaan kee gaafuma siififte gaabbii har'a guyyaan dimimmiisa osuma beeku garaan kee osuma beeku garaan nama dhugaasisa'eeni jireenya koo jaalala koo akka jirutti sitti laadhe ati garuu nama amanamaa fi nama gaariin turre jaalallee koo durii mulaatuudhaaf eessaa fi haala akkamii keessa akka jirtu baruun barbaadu ati garuu na hordofta yeroo baay'ee na ajaa'iba ani garuu waa'ee dhuma kee yaadeellee hin beeku mulaatu yeroon kutaa 7 baradhurraa eegalee kanatti gaaffii jaalalaa naa dhiyeessuu eegalte yeroo sanatti hiikaa jaalalaa waan hin beekneef jaalala keetiif bakka laachuu hin dandeenye oolee bulee garuu gaaffiin kees natti deddeebinaanani haa ta'uu jedhee gaaffii jaalala keetii fudhe ijoollummaas haa ta'uun beeku garaa kooraan si jaalladhe maaliif akkan si jaalladhe garuu hin beeku baay'een si jaalladhe lubbuu koollee dabarsee sitti laachuuf wanti na daangessu hin jiru ture yeroo sanatti nama akkamii akka taate si ibsuu fi jechootan qabu gara jabeessa maal jedhee sitti walumaa galatti bineensadhaa yoon sin jedhe waanan guddisee natti hin fakkaatu nama ajaa'iba yeroon barumsa fixee yuunivarsiitii galu jaalala ho'aa keessa turre yeroo walii bilbilaa walii barreessinaa wal arginas erga eebbifamee ba'eellee akkasuma ani garuu dhugumatti ati gocha akkasiin irratti raawwatta jedhee yeroon iyyaannetti waa'ee kee waa hedduu dhagaye yeroo jalqabaatiif waan ati hojjette mara yeroon dhaga'u amanuu hin dandeenye waan ansi jaalladhuuf ta'in alaata namoonni martuu waan si jibbaniif waan anaa fi si gargar baasuu barbaadaniif akkas jedhuu jedhee yaadee ture garuu oolee bulee dhugaasaa bira ga'eera ati eenyu akka taate maal akka hojjechaa jirtu badheera hojiin akkasii siifuu gaarii miti ana waliin otoo jirtu dabalataan yeroo tokko dubartoota 3 waliin turteetta kana garuu dhugaa namni martuu beekedha baay'een ajaa'iba akkan oduu kana mara dhaga'eeni sin gaafadhe ati garuu hojiin kun nan ilaallatu jettee kakatte baay'ee kan ajaa'ibe maqaa waaqaa dhuftee kakachuu keeti maali rabbiin hin sodaattu ani garuu oduu namaa qofa miti waan qabatamaa ta'e ija kootiinis argeera amma ati eenyu akka taate waan hin bareef garaan koo battalumatti siif citeera lammaffaa maqaa kun dhayin anis sin barbaadu ati kana booddee fooyyooftee nama gaarii ta'uu waan hin dandeenyeef nagaye yeroo kosi waliin barleessuun barbaadu jedhe nagaatti maqaa kun dhayin nan beektu anis sin beeku kanaaf jireenya mataa keetii jiraadhu gama kootiin sin barbaadu fayyaa ta'e jaalallee koo durii mulaatuudhaaf bakka jirtutti jaalallee kee duriiti bakka hin jirurra Ugaansi amanuun yoo ta'e gowwomaa harkarraan jalqaba anis karootuma araara keetti hin fedhu jaalala kee fuudhee akka shankooraatti haala jesiitu beekna soballeessaa malee waa tokkoon qabdu ansi lagadde deemi sin barbaadu an sin barbaadu deeman sin barbaadu an sin barbaadu an si fuudhee sin barbaadu. Si'a ga'u nagaan koo kan onnee koorraa madde karaa qophii dambalii jaalalaa qilleensarra balali'ee tulluu qaxxaamure dachaa bu'ee kufee ka'ee haadha warraa koo godina Jimmaa aanaa naannoo Beenjatti argamtuufi yerus akkamati fayyaa keetii ani yaada kee fi ilma koo tokkicha akka ija kootti ilaalurraan kan hafe fayyaa kooti giiftii koo ani dhugaa dubbachuuf taanaan yeroo mana mala sirreessaa seenu yeroo kana hundumaa obsaan bultoo keenya soon diigin wanta na eegdu natti hin fakkaanne garuu filmaanni koo yeroo sana baay'ee dogoggoraa fi faallaa amala kee ture ati nama waan xiqqoon abdii kutatu osoo hin taane beektuu dandeessuu waan hundaa haadha koo obboleettii koo
haadha warraa koo akkasumas furtuu jireenya koo taate. Giiftii ko jabaadhaan siif jira jettee hanga guyyaa har'aatti mana mala sirreessaa keessatti osoo nan nuffiin na gargaaraa jirta. Bara jireenya koo mara osoon siif gabroomee si tajaajileellee oolmaa ati naaf oolte kana siif deebisuu hin danda'u. Waaqayyo guddaan hundaa danda'u deebii oolmaa keetii siif haa deebisu. Anis humnan ittiin siif deebisuu hin qabu. Yoo eeyyama Waaqayyo ta'e yeroo murtii koo xumuree yeroo ani itti hiikamu dhiyaateera. Guyyaa ani bahurraa eegallee immoo bultoo keenya ijoollummaatti dhaabne sana osoo fiixaan hin bahin ani gara mana mala sirreessaa seene sun firii godhatee jaalala keenya ganamaa isa akka baaboo birraa sana akka waliin dabarsinu shakkiin qabu. Hangasitti Waaqayyoon bara kana hunda galmee onnee kee keessaa nan hanqne sun si nagaa naaf taasisu. Wanta gaarii addunyaa kanarra jiru maraan siif hawwa. Xalayaa kiyyas kanumaan nan xumura. Oolmaan kee hedduu natti ulfaata. Nagaa naa ta'i naaf jabaadhu. Giiftii ko amma yeroo hin ba'u gaheera waan ta'eef homaa tokko hin yaadda'in. Ammallee abdiin na eeggadhu. Abbaa warraa kee Damisee Shifarraati. Mana mala sirreessaa godina Wallagga Bahaarraa. Haadha warraa koo Yerusaalem Asfaa'uu fi godina Jimmaa aanaa naannoo Beenjaatti kan argamtuuf. Sumarrattan baree boontu ko hiika jaalalaa kullee ko waan jaalalli taate bara bara laalee kullee ko hirriina tammaate siinaan tarkaanfadhee qabatanaa taate lafaana damaate taa'ee jennaan garaan yoo nyaata asarme dhumus jaalala keen akka shaabooxamme. Suman qaba abdii sittan obsee harme. Suman qaba abdii sittan obsee harme. Otoon fira qabu gaafan fira dhabe. Firri na daganna suman na qaqqabe. Kan koo garaan kanaaf si obsuu dadhabe. Kan koo garaan kanaaf si obsuu dadhabe. Tokkicha koo akkam naaf jirta. Ani yaadaa fi adduu keerraan kanafe waa tokko rakkoon qabu. Abbiyyee koo ati haadhas abbaas obboleettiis obboleessas naaf taatee ana waliin jiraatteetta. Haati koo ijoollummaa kootiin narraa adda baatus ati garuu akka haadhaas taatee na guddiste. Wanti natti hir'ate tokko hin jiru. Abbaa koo akka nani gaddu akka nani rakkadhu akka nani ijoollee kaanii gadi ta'uun barbaaddu. Fedhii koo guutuuf asiif achi kaatta. Kanama immoo ana mana barumsaatti gaggeessitee ofii keetiif gara hojii keetti deemta. Abbaayyee oolmaa kee maal godhee akkan deebisuun beeku. Baay'een si jaalladha amman jedhuun oola. Yeroollee obbolaawwan haadha kootii na fudhachuuf gara magaalaa keenyatti dhufan sana waan ati taate sana yeroo yaadadhu baay'ee garaa na nyaata. Maalani mucaa tokko guddisuun dadhabamoo maafan sinitti laadha jettee isaaniitti oriite of harkatti na hambifatte. Isaan garuu hammeenyaaf miti kana naan fudhachuu yaadaniif. Ati qophaa kee waan taateef akka waan si rakkisutti waan yaadaniif ta'us garuu ati fuulan kenniniif baay'ee oriite. Tarii alattis hojiitti qabamtee mana keessattis ana waliin rakkachuun kee baay'ee sitti ulfaata. Kanammoo anuu nan hubadha. Abbaa koo garuu kan baay'ee na ajaa'ibu yeroo ati ittoo fa'aa qopheessitee uffata koo fa'aa miiccitee rifeensi mataa kootii otoo nafin naaf miiccitee naaf iltee yeroo ati mana barumsaatti na gaggeessitu dhugumatti na ajaa'iba. Sababbiin isaas yeroo baay'ee dhiironni hojii mana akkasiitiin qabamu waan hin jaallanneef ati garuu addadha. Abbaa koo baay'een si jaalladha. Amma kunoo kutaa kurnaffaatti darbee yeroon sirraa fagaadhus galaa baattee torbeedhaan na biratti deddeebita. Abbaa koo maaluman ta'aasiif akkanaan hin rakkanne qarshii gudunfatte baaftee naaf kennita. Abbaa koo na ajaa'iba yeroo tokko yeroon taa'ee yaadu maal akkan siif godhuun beeku. Tarii guddadhee nama guddaa ta'e bakka ati naaf yaaddee sana ga'e oolmaa kee deebisuuf nan yaada. Waaqayyo immoo na gargaara. Barumsa kootiinis homaan jedhu. Abbaa koo baay'een si jaalladha. Naaf jiraadhu. Ati anaaf nama addaati. Abbaa koo godina Shawaa Bahaa magaalaa Maqiitti argamu miidhagsaadhaaf intala kee boontuudha. Yaa barsiisaa kan koo kan hegeree boru yaa beekaa wahallee yaa ogeessa jiru yaa barsiisaa kan koo kan hegeree boru
yaa beekaa wahal yaa ogeessa jiru yaa beekaa wahallee yaa ogeessa jiru. Abbaa koo yaa duski abbaa koo yaa ergo abboo yaa gateera. Mucaa kee ta'uu koo hedduudhaan itti boona. Ana abbaayee ana. Maal godhu akka keetiif osoo hin ta'in akka waaqa alaalee nagaan yoon eegalinaa wayya. Akkam jirta eeyyan gochaatiin irratti raawwatte yoo laale waa'ee kee dubbatuu miti maqaa kee dha'uun baay'ee na qaanessa. Tarii ati maal akkana gooteen dagatta ta'a. Kanaaf Oromoon kan waraane dagatus kan waraanameen dagatu jedha. Maqaa kee gaarii sana gochaa badaa akkanaatti yommuun irraa giiftii jedhee bakka siif buuse. Gochoonni kaleessa waliin dabarsine har'a kunoo seenaa ta'e yoon siif himu akka qalbiin na dhaggeeffattu abdiin qaba. Yoo ta'uu baates namoonni akka kiyyaa onneen isaanii madoofte irraa baratu jedhee yaada. Anifati hallayyaa jaalalaa keessa seenne waggaa 2 waliin dabarsine. Akkuma beektu yeroo sana gufuu jaalalaan rukutaa turteef obsaa fi qorsaan wajjin dabarsaa qorumsa kutaa 9ffaa fudhanne. Ta'us anaan qabxiin koo qophaa'ina na seensise kutaa 11ffaa fi 12ffaa yeroon baradhu obsaan na eegdee wajjin jiraataa turre. Yeroon gara yuunivarsiitii deemu boo'ichaan na geggeessite. Garaa koo na balleessites obsa na dhorkite. Baatii hedduudhaaf nyaataaf dhugaatiin wallaale. Kunutuma kanaan jiru oduu haaraa tokko bilbiltee natti himte. Kunis akka abbaan kee si heerumsiisuu barbaaduu fi akka ani furmaata itti kennu natti himte. Yeroo sana waan an godhuun dhabe lafannaan mare hiriyoota kiyyaan mari'adheetan furmaata tokko argadhe. Innis akka abbaan kee biyya Arabaa si ergu atis tola jettee fudhattee abbaa kee amansiistee gara biyya alaa qajeelte. Har'as imimmaan keenyan qorre halaala wal yaaduu eegalle waliif dheebonna ture. Turtii waggaa tokkoo booda amalli kee inni duraanii jijjiirame. Naaf bilbiluu dhiiste. Ani immoo yoon si bilbile yoo barbaadde na jalaan kaaftu yoo kaafte immoo natti qoosta. Osoo akkasitti jirru odeeffannoo ati nama biyya Arabaa keessatti kaadhimachuu akka barbaaddu dhagayeetan si gaafannaanii eeyyen dhugaadhaa naan jette. Kanaan booda biddeenni kiyyaaf kee gargar ta'ee jira naan jette. Baay'ee rifadhe bakka hin jiru wallaale jireenyas natti dukkanaa'e. Waan an du'e of se'eetan gorsa hiriyoota kiyyaatiin of jajjabeessee cal jedhee barumsa kiyya baradhe. Waa'ee kees nan dagadhe. Jijjiiramni yeroo waan fiduun beekamu jedhama mitiire. Rabbiin waan ol kaasee gadi buusuun isaa nafu jedhama mitiire. Baqattoonni biyya Arabaa keessa jiran akka biyyatti deebi'an kan jedhu mootummaan Arabaa labsii baase. Jaalalleen keetis biyyatti deebi'e. Ati immoo seera qabeessaan baate waan ta'eef achuma jirta. Jaalalleen kee galuu erga hubatte anaan ergaa gabaabaa yookiin miseejiidhaan jaalala kaleessaa eegalla jette natti bu'aa jirta. Kaleessa natu boo'e har'asitu bu'aa jedhame ture wallisaan. Koree nama dirtee koreen keessaa baasu hogguu taphatuuttee takkaali bohaarsu nin gammadee karraa yaadadhee kadabree kaleena bochistee har'atis bocheree kaleena tuboomee har'atis boosee. Anaan keessi koo nama daa'eera. Kana caalaa sa'uu hin danda'u. Garuu akkan sin barbaanne sitti himuu barbaada. Gaafa hiikaan jaalalaa siif galee haasofna. Gaafuma siif ifte gaabbii har'a guyyaan dimimmisaa jedha wallisaan. Muhammad Ganamooti Yuunivarsiitii Saayinsiif Teekinooloojii Adaamaarraa. Jaalallee koo kan durii biyya Arabaatti argamtuufi. Si fakkaatee daliila garaa koboreessite qaruutummaa si fakkaatee qulqullu garaa koboreessite. Anna gaheera beeka obsee si dabarsu anna gaheera miidhee of osoo gubadhu anna gaheera amma dangarra dabartee anna gaheera.
Qophii dambalii jaalalaaf jennee xalayoota yaada keessan akkasumas immoo mudannoo dhaggeeffattoota keenya isin biraan ga'aa jirra turre irrasi. Egaa torbee dhufummoo qophiilee kan biroo walitti qindeeffannee akka walitti deebinu waadaa isiniif seenaa har'aaf garuu nagaatti isiniin jenna. Qophicha qindeessuun kan isin biraan geenye Keebikii Mul'ataatii fi Yusuf Warkisaa waliin turre. Qophicha kan qulaalee Natsaannat Haayiluuti. Kanarraaf jenne gaa kanumaan goolabna Keebiki. Iyyee torbee dhufu qophii dambalii jaalalaa kan biroo qabannee dhiyaannaa gasitti torban jaalalaa isiniif haa ta'u jenneerra horaa bula.